Uummata Oromoo waboon godina Lixa Wallaggaa fi daangaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti weerartoota lafa Oromiyaa du'aa fi madoon adabuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'oo keessatti kaabinoonni sirnichaa deeggarsaa fi uffata waraanaaf qarshii kaffalaa jechuun uummata dirqamsiisaa jiraachuun beekame. Bal'ina isaaf Jaalboora Addunyaa. Maqaa adda addaa moggaafachuun kaabinoonni murna faashistii PP olii hanga gadiitti jiran hawaasa saamuu irratti bobbahanii jiru. Haaluma kanaan godina Bahaa Harargee aanaa Malkaa Bal'oo keessatti kaabinoonni sirnichaa uffata waraanaaf qarshii 600 kaffalaa jedhanii uummatarraa dirqamaan guuraa jiraachuu fi deeggarsa nyaata waraanaa jechuun uummata ofiifuu hin qabne midhaan humnaan irraa walitti qabaa jiraachuu jiraattotni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gandoota aanichaa keessaa saamichi daran kan itti jabaatee jiru Makanniisaa, Tokkummaa Jaalalaa, Magaalaa Bareedaa, Waldaa Misoomaa fi Ifa Baaz yoo ta'u, namoonni yeroo jedhame kanatti hin kaffallee dachaa akka kaffaluu fi hidhaan adabamuu akka qaban doorsifamaa jiru. Namootni adda durummaan uummata saamaa fi saamsisaa jiran poolisii itti gaafatamaa qorataa yakkaa Muhammad Jamaal, itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa Muhammad Abdallaa Yuubee, itti gaafatamaa waajjira nageenyaa Abdul Jaliil Abdullaa fi hoogganaa waraana bilxiginnaa aanaa Abdurrazaaq Amiin kanneen jedhaman ta'uu maddeen dabaluun ibsaniiru. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruu ganda Dannabaa fi magaalaa Gabatee keessatti haleellaan xiyyaaraa murna bilxiginnaan raawwate. Jaaleeraan Gameessaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Murni bilxiginnaa lammiilee bakka bu'een impaayiratii bulchaa jira jedhee miidiyaan lallabu waraana lafoon ajjeechaa geggeessuun itti hanqannaan samii irraan ibiddatti roobsee Oromiyaa keessatti lubbuu namaa fi qabeenyaa irraan miidhaa qaqqabsiisaa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruu ganda Dannabaa fi magaalaa Gabatee keessatti haleellaa xiyyaara waraana nama maleeyyii eeggadda 30/2022 raawwateen miidhaan namaaf qabeenya irra ga'uu maddeen dubbatu. Haleellaan kun namoota dhimma ofii deeman irratti kan raawwatu kan himan maddeen haleellaa kanaan daa'imman, jaarsolii, shamarranii fi dargaggoonni miidhamaniiru. Haa ta'u malee sababa neetwoorkiin naannicha irraa badeef maqaa namoota adda baafachuun hin danda'amne. Murni bilxiginnaa haleellaa xiyyaaraa kana magaalaa aanichaa Kombolchaa sanbata darbe 26/2022 marsaa 3 kan darbatan yoo ta'u kaleessa ammoo aanicha irra marsaa turuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Bahaa Harargee onaa baddannoo keessatti alaabaa ABO'tu bilbila kee keessatti argame jechuun dargaggoo tokko qabanii hidhani. Jaalnemoon Afeeyisaa dabalata qaba. Murni faashistiin PP ilmaan Oromoo hanga jireenya dhuunfaa isaaniitti sakatta'uun waan ittiin hidhan saamanii fi ajjeesan barbaadu waraana isaa namoota gidduutti bobbaasuun sababoota adda addaa namoota nagaatti maxxansuun hidhuu jabeessee jira. Akka kanaanis godina Bahaa Harargee ona baddannoo magaalaa baddannoo keessatti 28/2022 dargaggoo maqaan isaa Faraan Muhammad yookaan Faraan Xiyyee jedhamu bilbila kee keessatti alaabaa ABO'tu argame jechuun qabaniidhan. Dargaggoo Faraan maatiin isaa mirga wabiitiin akka gadhiifamu gaafatanis dhimma jabduu fi mirga wabii eegnuuf jechuun poolisiin aanaa baddannoo dideera. Waraanni murna bilxiginnaa kun magaalaa baddannoo keessatti uffata callee alaabaa ABO fi suura waraana bilisummaa Oromoo bilbila namoota irra barbaaduun hidhuu fi ittiin doorsisanii maallaqa nama irraa nyaachuu hojii godhatanii hojjechaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Alaaluu Assaabii keessatti ajjechaan murna PP'n uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufe. Dabalateessaaf Jaalaqaafan Fayyeera. Waraanni shororkeessaa PP ajaja Abiy Ahimad irraa fudhachuun Oromiyaa keessatti bobbaafaman lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin injifatamuun yeroo deebi'utti hawaasa nagaa ajjeesuu, manneen gubuu, saamuu fi hidhaa tooftaa lolaa godhatanii jiru. Haaluma kanaan dheengadda 30/2022 aanaa Alaaluu Assaabii ganda Heexosaa keessatti nama maqaan isaa Ordofaa Gabbisaa jedhamu abbaa ijoollee 2 mana isaatii qabuun badii tokko malee Oromummaa isaa qofaaf yakkanii qabanii deemuun ganda waliigala Daaloo jedhamu keessatti ajjeesanii gatan. Abbaan maatii Ordofaa Gabbisaa nama jireenya isaa fooyyeffachuuf tattaafatu malee tuttuqa siyaasaa keessaa akka hin qabne himuun kan inni ajjeefames Oromoo ta'uu qofa jechuun jiraattonni dubbataniiru. Aanaa Alaaluu Assaabii keessatti ajjeechaa Oromummaa balleessuu fi Oromoo cabsuuf kaayyeeffatamee hojjetamaa jiruun lubbuun namoota dhibbootaan lakkaa'amanii darbuu
gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Waraanni TDF lafa waraanaa qabatee ture gadhiisaa jiraachuu yoo beeksisu humnootni raayyaa ittisa impaayirettiin alaa fi shaabiyaan hin bahin jiraachuun beekame. Akka dhaabbanni televezyiinii Tigraay kaleessa muddee tokko bara 2022 gabaasetti waraanni TDF waliigaltee araaraa murna bilxiginnaa fi TPLF gidduutti baatii darbee sadaasa 2 bara 2022 taasifamee fi maree qondaaltonni waraanaa garee lamaanuu Naayiroobiitti taasisaniin booda hojiirra oolmaa isaaf hojjechaa jiraachuun ibsame. Akka kanaanis kaleessa irraa qabuun waraanni TDF bakka tarsiimoo lolaa qabachuun da'annoo ta'aa turan toora Maayiqinaaxxal, Nibilet, Zaalambassaa, Carcar, Birrii Takilaay, Igumbardaam, Abirgeelleen bakkoota waraanaa waraanni TDF gadhiisee ba'aa turedha. Keeyyata lammaffaa hojiirra oolmaa waliigaltee Naayiroobiitti qondaalli waraana bilxiginnaa fi TPLF mallatteessaniin gareen lachuu bakka lolaa irraa fagaachuu qabu kan jedhu bu'uura godhachuun akka waraanni isaanii qabiyyee isaa gadhiisee kan ibsu gabaasni kun haalduree TPLF as dhiyoo humnootni raayyaa ittisa impaayeraa fi shaabiyaa Tigraay keessaa ba'uu qabu kan jedhu irratti wanti jedhame hin jiru. Humnootni TDF nagaa barbaanna jechuun tarkaanfii bakka gadhiisuu fudhachaa jiraachuu kan gabaase televezyiiniin Tigraay mareen qondaaltota waraanaa garee lameenuu kaleessa magaalaa Shireetti wal arguun akkaataa meeshaa hiikkachiisanii mooraatti galchanii fi dhimmoota kanaan wal qabatan irratti taasifamaa jiraachuu murni bilxiginnaa gabaasee jira. Haa ta'u malee murni bilxiginnaa gama isaatiin dhimma Eertiraan lafa Tigraay keessaa ba'uu qabdii irratti yaada laate waan hin qabneef humnootni Tigraay akkuma murni bilxiginnaa guutummaan guutuutti yaada nuti dhiyeessinetu fudhatame jedhetti gaaffilee kaasaa fi roorroon mootummaa shaabiyaan nurra ga'aa jira jedhanii watwaataa turan dhiisanii mootummaa Finfinneetti harka kennatuun kan guyyoota muraasa gidduutti adda ba'udha. Egaan daawwattoota keenya kabajamu warraata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu keenya dilee sa'aatii kan yaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamu nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo muddee 2022 isiniif dhiyeessa. Injifannoo boonsoo waliin ani Haqaafan Fayyeeraati. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii guggubduu waraana sirna nama nyaataa bilxiginnaa irratti fudhatu itti fufuun Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti diina du'aaf madoon adabaa jira. Akka kanaanis waardiyaa Oromiyaa fi Oromoo dheengadda sadaasa 30/2022 waraana murna bilxiginnaa godina lixa Wallaggaa ona Jaarsoorraa gara ona Baabboo Gambeel seenuuf deemaa turte karaatti tarkaanfii jabaa irratti fudhateen 25 ajjeesee 36 madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Diigaan Tulluu Gabrummaa qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa woboon arra ganama muddee 2022 waraana weerartuu faashisticha Abiy Ahimad mooraa mootummaa naannoo Benishangul Gumuz magaalaa Toongoorraa ba'uun achuma gara magaalaa Qashimaandootti imalaa turte woboon ona Qondaalaa to'atee jiru gara naannoo Benishangul Gumuzitti imaluun dhukkee irraa kaaseen battalatti 45 ajjeese 57 madeessee jira. Waraanni bilxiginnaa humna dabalataan magaalaa Toongoorraa waan dhufaniif hanga gabaasni kun qindaa'etti lolli waan itti fufee jiruuf gabaasa guutuu akkaataa lolli xumurameen kan isiniin geenyu ta'a. Lolli bilisummaa goleelee Oromiyaa mara keessatti finiinee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan muddee 2022 isiniif dhiyeessaa an heeraan gameessaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo irreef gaachana uummata Oromoo woboo dinagdee cimsuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan sabboonaan Oromoo tokko maqaa jaarsa Kolombos Waayoo jedhuun qarshii Impaara Itoophiyaa 20 woboo qaqqabsiiseera. Gareen woboo utubuun of utubuudha jedhaman biyya Sudaan magaalaa Kaartum irraa woboo jabeessuuf jiinee Sudaanii 300,012 gumaachanii jiru. Akkasumas miseensa garee woboo utubuun of utubuudha jedhu ta'uun gareen gurmuu qabsaa'ota gameeyyii bilisummaa Oromoo keessattis miseensa ta'uudhaan qarshii Sudaanii 68,500 gumaacha taasisaniiru. Walumaa gala qarshii Sudaanii 380,500 galii taasisaniiru. Sabboontuun Oromoo biyya Faransaay magaalaa Liyoon irraa gooticha waraana bilisummaa Oromoof maallaqa Itoophiyaa 12,000 marsaa arfaffaa gumaachitee jirti. Maadheen Firfirsaa Diinaa gumaacha marsaa lammaffaaf qarshii Itoophiyaa 37,100 waraana bilisummaa Oromoof galii godhanii jiru. Maadheen haadha Oromoo Carcar qarshii Impaara Itoophiyaa 5,000 woboof gumaachaniiru. Ilmaan Oromoo biyya keessaa godina Arsii Ba'aa irraa maqaa maadhee hawwii bilisummaa jedhu jalatti gurmaa'uun qarshii Impaara Itoophiyaa 1,127 woboof gumaachanii jiru. Hawaasni Oromoo biyya UK jiraatan woboo dinagdee jabeessuuf